Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdanii jirtanii nuti alhamdulillah jirra itiniin jenna hordoftoota keenya jeenya kana ni banne amma dachaanii jira Faatimaanis asii waa waraabaa jirti hordoftoota fi kabajamtoota keenya jajjabeessuun isin bira jirti yaa hordoftoota keenya jajjabeessa itiniin jenna kana waa waraabaa jirti isinis kunoo faamiltiin takkaatu yuunivarsiitii fixee chinnuma manii akkasitti akkana isinii waraabaa jirra hordoftoota kabajamtoota keenya Faatimaanis kun ati shaaffataa jechaa jirti kun isin waraabaa jira hordoftoota keenya jajjabeessuun teessanii isiniin jenna hordoftoota keenya meeqatti jajjabeessitan gaa'isin laallaa hordoftoota keenya subscribe godhaaf like share comment illee katabaaf mee hordoftoota viidiyoo isin gallakkifnu nu laalaa yaa hordoftoota kunillee nyaata kunoo nyaata isin garsiisaa jirti hordoftoota fi kabajamtoota keenya nyaata kan isin garsiisaa jirtu kan kunoo kunuunti nyaata kunuunti sunuunti nyaata hordoftoota keenya akkana isin jennaa hordoftoota kanatti faamiliidha dubbisaa jirti isinis maashaallah tabaarakallah hordoftoota keenya kamina gaya fayyaa jirtanii jechuu jirtiini sagalee jalaa coonnee hordoftoota keenya akkanatiin jenna kun hordoftoota keenya jajjabeessaa subscribe like share comment godhaa akka hordoftoota akkanatiin jenna hordoftoota keenya dhaabbattee haasaa jirti ga'a ajaa'ibaatti kamina gaya fayyaa jirti akkasii deemtee jirti amma isin biraayii faamiliitiyyaan dubbisee isiniin jechaa jirti. Takkana hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo akkana isin waraabaa jirti kunoo akkana fakkaatti kunoo fakkiniis akkana fakkaatti kunoo kan akka qopheessanii maashaallah tabaarakallah jireenya kunoo akka fataa jechuu jirti isinis kunoo akkana fakkaataa fakkinii jechaa jirti kunoo keekni kana isiniin jechaa jirti hordoftoota keenya waay maashaallah isumaatu fixee boqaa hordoftoota fataa jetti bar maashaallah tabaarakallah jennee jiru hordoftoota keenya akkatti raayimu beektuun akkanatti raayaa jechaa jirti kunoo hordoftoota keenya kunillee immoo moola dhaynee hanga waa bitannuu jennee maashaallah waa bitannee ichi dhaynee akkasitti kunoo isinii waraabaa jiru hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo kana fakkaata moollinis Oggaa duroo ol seennu keessan seenne bakka waa bitatan waan adda addaa bakka bitatanii dhayne gana itti haa jirra ammaan tana keessa ol seenne gana hordoftoota keenya oggaa bakka san dhayneef yoo nutti tolanii waraabnaa yoo tolin maaliif namaatu dilli jiraame sanumaaf yoo dhiifne malee ni waraabna inshaallah kunoo kunis bakka waan adda addaa kunoo amma keessa bakka duroo ol seenne akkanaati isiniin jenna hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo kunis akkana waan silaa bakka maal jaaniin taawala godhatanii waan adda addaa huccuu firaashaa kana jira akkana isiniin jenna kunoo kun taawala gaa dhiqatanii ofirraa goggogsaniin sani kunoo karaa sani kun akkana isiniin jenna bakka babbareedduun dhaynee bakkuma akkana taawalli akkana fakkaata hordoftoota kana fakkaata kunoo laal hordoftoota keenya kana amma ala gabbaanee bas makiinaa seenu yaana hordoftoota fi kabajamtoota keenya makiinaa teenya seenu yaana isiniin jenna hordoftoota fi kabajamtoota keenya alliniis akkana fakkaata aduunis maashaallah tabaarakallah tana fakkaatti kana isiniin jenna hordoftoota keenya hangasittuun faana tura. hordoftoota kabajamtoota keenya kunoo kunis dirree kubbaatti maashaallah tabaarakallah baarki bareedu takka dhufne alli kana fakkaate hordoftoota keenya mukkeen akka biyya teenyaa maashaallah tabaarakallah waan fakkaatu maashaallah tabaarakallah meelaa laa hordoftoota keenya laa waan fakkaatu la dirree kubbaatti baarki waan adda addaa ittiin taphattaa kunoo maashaallah
كان رحنا التاجر كنا الحمد لله ما شاء الله كنا كنا فكات باركين ألينيس كيسي ما شاء الله تبارك الله كانت تخنا جولات إني تبتشي أكاسي عنك فيديو براتي ولد السلام عليكم.